hedduu fagaadhee taa'u jiran deemuu ammoo amma jaatee goote yaa haaya akkam jirtu sura dhugaa akkamati hoyaa dalagaan akkamii dalagaan bareedudha maakii shaqalu jirtaa hedduu eeka shaqalaa manjira ganaallee na shaqala deenatti qaba magaalaan ni jirti bee suuqichi durumallee guddaadha beektaa biree beektai dura beeksisarra tureena garuu isaan gabaas qabu ani immoo intinaadhaan koomishinii qaba aanan gurguree kophaatti koomishinii naa kaffalama online irra teessee gurgurta akkatti akkanatti online irra taa'ee amma misaale gurguruudhaaf miti kanan galii taphachuudhaaf ani garuu namni barbaadu yoo jiraate immoo nan gurgura garii Oromoon duraan kuma takkaan silaalti suuqii keessa dhaabbatuu gisee harkaan 200 sirraa 200 silaala. Garuu 200 takka silaala isuma keessa immoo namni sirraa bitatu jira taanaan dirqama namni kumni siyaala taa'u maasiin godhu jechuun bakka hojjetti. Naagalee jechuun si galee faayidaa qabaachuuf dhabuu miti yar. Uummanni keenya waan biizinasa irratti nama hin deeggaru jechuun nama jabeessu jechuu fedhe. Hakuun kuma lamaan kuma takkaan jala ta'an mata biroo tokko keessa ta'e shiitu aanumee diree Duubaay irraa fideefaa mana kana keessa akka dhadhaabee yaadni qabaatee adda addaa fideetiin jira. Hiyyoona duuba diree harka waan fiiganna fakkaata haadhatiyya. Ni fiidan jee dhiisee bargaa hin dhufee nama kuma 500 taa'u arra nama 200 taa'atu yennullee. Geetan dhuguma jettee ni bareeda harka kiyya maal godhee isa akkanatti taa'uu qaba yaa'ee bareeda. Guys, naaf laala achumaan akkanaa laaltaniif ol godhadhee maal isa isiniin galu dhaggeeffadha wallaahi dhugaa bar. Anamma guyyaa akkana jaa bar nama naasootistu yoo muuyi akkana godhan malee. Laala an guyyaa meeqa jechuu idda akkanatti taa'u jechuun tiktaak geemii taphachaa idda nuseetuma taa'u maaliif biizinasa onlaayinaa tokko hin hojjennee yaa jeetii yaada. Mee waan diriyaa yoo fidiyoo waan namni waan yoo harkanii fiiga yoo abbaan yoo wanti banattee yoo akkanumatti ofii keetiif banattee bika guddaa banatteetuma teessee achumatti dalagaa jettee yoo gurgurtee malee if duuba dhaabbattee yoo numa laayif irra teessee ummanni hin fiiga waan akka maal argee hin beekne bichaa rabbi si haa uwwisu akkas du'aa isii goona gaadhatee yaa muuyitu godhee mitiraani. Amma dubbadhu. Oi, maakushaa. Madaamiti yoo wajji wal si barsiisu dammoo baay'ee si jaalatti. Madaamii. Kennaa madaamidha kaama inni hojjedhe jala hojjedhutti madaamii jedhamu. No, ani waan biraa jechuuf miti laal madaamii jennaan sammuun tiyya deemtee waan mana madaamsee hin tana seeteetiin amma yaaboo baraan hin turdu. Haayee. Yaa bola lakkana guban kaleessa paalistiraa rifeensi sodaadha jettee eenyu dadhiis bakka naa sodaadha madaama eenyu maqaan astuu aare kootti dubbisi amma laayifirra maatii sodaatta maamma laayifirra wajjin turre eessumis dhugaa koo dubbisi rakkoon qabu taaptaap godhaa gaayis Madaami nagayaati isaa silkii sitti dubbattu mee? Nagaa keedha jirtaa'edha. Nagaadha dhugaa. Akka mireeti waaqa samoora kana mola anuma faafash jettee babbareeddee basmaa. Maakii huuqqattee. Maakii furdattee maakii huuqqattee jiddu galeessa taatee noo hin jiru yoom dhuftan just ilmi namaa jireenya keessatti hin qallataa hin furdataa hin du'aa hin heerumaa hin dhalaa bakka kanuma jireenyi dhumattee bar qallatuun namni jireenya dhugumaan namni jiraatu namni gisee jiraatu qallatus qaba furdatus qaba yoonuma ka furdatee duutee yoonuma ka qallatee duutee rakkoo dharee. Bafitanyyaadha namichi fayyaadan jedhamu yoo akkas ta'es. Namni jidduun jechuu qaba jidduu jechuu qaba.
ilma namaa. Namni kumni tokko asirra jirtan kun taaptaaf godhamu keessanuu sheer koppiliin godhamu. Amma maakushaa. Ay dooktara akkam nagaa fayyaa keetii jirta haadhatiya. Maaki ibsaan jiraanii jira wallaahi maal ta'a. Ana qaba shugguxii Oromoo qaba maal ta'a ittaniti. Namni nama jaalatu qabu maal ta'a waan ta'u bara. Haa maal jette? Inna akkasika deemi taphannu Firani shugguxii firan qabu. Fira kana isa ifata. duba ustee taphataa fakkaatan nama. Rabbi yoo gagguma kana dhufee faranjii irratti darbatee uumaa fidee uumalaa tiiktoka waardii moo tiiktoka waalindii jedhamu sana irratti buusee. Oh taaphaabaan haa godhanii amma. Oh. Ani sanumaa fi baadhu. Taaptaap godha gaayis namni kun dhibbi tokko asirra jirtan kun taaptaapidha. Maakii nama hoosisaa. Yaa Oromoo. Akkam godhama. Taaptaap argu. Maaki. Hundi keessan taaptaap godha. Istimee akkuma qalli tara taaptaapidha. Mee maakii faana ta'uu daddaruu yaada. Maaltu beeka carraa keessan akkasii. Taa'is koppiliin taaphaa godhanii yoo mooneen. Ilkiina dhukkuba bu'aadha. Gaayis